Dhiheenya kana rakkoo kaaba Itoophiyaatti hammaataa jiru walqabatee gabaasaaleen garaagaraa bahaa kan jiran yommuu ta'u, gareewwan TPLF lamatti ofiranii wal waraanutti ka'aa jiranii fi akkasumas Itoophiyaa fi Eertiriyaa dabalatee rakkoowwan gaanfa Afrikaa fi kaaba Itoophiyaa guutuutti kaartaa isaaniis hanga jijjiiruu danda'utti odeeffamaatii kan inni jiru. Kanumaan walqabatee qaroo miidiyaanis yeroo garaagaraatti odeeffannoowwan wal fakkaataa isinii gabaasaa kan jiruu fi kan gabaasaa turedha. Guyyaa har'aatiifis kan qabannee isiniif dhufne kanumaan kan wal fakkaatu keessattuu gareewwan TPLF iddoo lamatti wal hiruudhaan tokko irratti aangoo qabachuudhaaf hanga dhukaasa walirratti banuutti gahuun isaanii kan dhagamedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa odeeffannoowwan waqtaa'oo akkanaa fi kanneen biraa isin biraan kan gennu ta'a. Hanga xumuraatti nu dhaggeeffachuudhaan qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahillan keessaniifis sheer akka gootan kabajaan isin affeera. Gara odeeffannoo guyyaa har'aatiif qabanneetti isin dabarsina. Naannoo Tigraay keessatti gartuun Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu magaalota garaagaraa akkasumas godinaalee fi aanota naannoo Tigraay keessatti argaman to'achuu kan itti fufe yommuu ta'u, Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo ta'uudhaan kan mootummaa federaalaatiin filatame guyyaa kaleessaa irraa jalqabee magaalaa Finfinneetti dhufee argamuun isaa ni beekama. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti miidiyaaleedhaaf ibsa yeroo kennanittis baqadhee hin dhufne muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waliin qaamaan wal argee haasa'uu fi dippiloomaatota warra dhihaatti dubbachuudhaaf dhufe malee jechuudhaan dubbateera. Tigraay keessatti muddama dabalataa dhufee murni Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu waajjira kantiibaa magaalaa Maqalee fi magaalaa Maqalee keessatti kan argamu FM Maqalee 104.1 to'atu guyyaa kaleessaa guutummaan guututti beeksisee ture. Bulchiinsa yeroo Tigraay fi ajajoota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut waliin hiriira gidduutti wal dhabdeen uumamee yeroo hammaataa dhufetti murni TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu Maqalee FM 104.4 fi waajjira kantiibaa Maqalee to'achuun gabaafamuun isaa ammoo rakkoo warra Geetaachoo Raddaa irratti hammeessee jira. Qoqqoodinsaa fi waldhabdeen aangoo TPLF keessatti hammaataa dhufeen jiraattonni magaalota kanneen akka Maqalee, Addagraatii fi Addi Gudam hedduun yaaddoo isaanii himataa jiru. Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa kan ta'an Tasfaayee Gabramadiin gama isaaniitiin yaaddoon dhimma nageenyaa fi hoggansa Maqalee wal qabatee jiru ammas itti fufee jiraachuu kan dubbatan yommuu ta'u, kantiibaa magaalaa Maqalee keessatti magaalattii bulchiinsa yeroo naannichaa muudame Birhaanee Gabrooyes hanga ammaa waajjira akka hin seenne dubbatameera. Akka gabaasaaleen garaagaraa baasanitti ammoo guyyaa kaleessaa waajjira kantiibaa magaalaa Maqalee kan ta'e guyyoota 100 oliif osoo hin banamin kan turee fi guyyaa kaleessaa gartuun Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kantiibaa haaraa banuudhaan qulfii cabsuun seenuun akka banatanii seenanitti dhagahameetiin jira. Kana malees chaappaawwan garaagaraa humnaan fudhachuun magaalotaa fi godinaalee akkasumas hanga aanotaa fi gandootaatti gadi bu'uun waajjiraalee bulchiinsa yeroo to'ataa kan jiranidha. Kantiibaan gartuun TPLF Dabratsiyooniin durfamu muudee Raadaa'ii Barihee muudama isaa ji'a 3 booda guyyaa kaleessaa waajjira to'ateera kan jedhan itti dabaluudhaan murni Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kun magaalaa Maqalee keessatti kan argamu FM Maqalee 104.4 to'achuudhaan kallattiidhaan gabaasa isaa achirraa akka eegaluuf qophii eegaluu dubbateera. Bulchiinsi yeroo naannichaa jalqaba torbee kanaa xalayaa Geetaachoo Raddaa mallatteeffame Meejar Jeneraal Yohaannis Waldeegorgis, Meejar Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi Birgaadeer Jeneraal Megbaay Hayilee hojiirraa dhorkuu erga beeksisee booda waldhabdeen guddachaa kan dhufee fi gidduu isaaniitti numayyuu hammaatee ture. Qondaaltonni kunniin hojiiwwan murtee mootummaa irraa maquun naannichaa gara waldhabdee keessatti harkisaa jiru jedhamuudhaan bulchiinsa yerootiin aangoo irraa kan ari'atamanidha. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii Tigraay deebii kenneen murteen kun hojimaata dhaabbataa fi seera hin hordofne jechuun kan mormee fi itti dabaluudhaan dhorkeen kun fudhatamee fi tarkaanfiin qabatamaan yakkamtoota irratti fudhatamu waan jalqabeef jechuun himannaa kana kuffise. Boodarra bulchiinsi naannichaa qajeelfama mootummaa hojiirra oolchuu dadhabe jechuudhaan hoogganaa biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa Leetinaal Jeneraal Fissahaa Kidaanuu hojiirraa dhorkuus beeksiseera. Kanumaan wal qabatee aanga'oonni bulchiinsi yeroo hojiirraa dhorkan 4 kan gahe torbee tokko keessattidha. Akkasumas gareen humna waraanaa Tigraay keessa jiru waliigaltee Piriitooriyaa
diiguudhaaf yaalaa jiru ibsuun mootummaa federaalaa haala jiru hubachuudhaan deeggarsa barbaachisaa ta'e akka godhuuf gareewwan Geetaachoo Raddaatiin durfamuu kadhatanii turan. TPLF gama isaaniitiin bulchiinsi yeroo naannichaa mootummaa federaalaa gargaarsa barbaachisaa akka godhuuf gaafii dhiheessee hordofee naannicha keessatti waamicha kallattii fi alkallattiin qaama sadaffaa gidduu akka seenuuf godhame jechuun kan mormee fi gochi akkanaa waliigaltee Piriitooriyaa keenya balaa hamaa akka fiduu danda'u jechuun akeekkachiiseera. Naannicha keessatti yaaddoon tasgabbii dhabuu Maqaleen alattis bal'achaa kan dhufe yommuu ta'u magaalota godina kibba bahaa keessatti argamu Addi Gudam keessatti humnoota nageenyaa fi jiraattota bulchiinsa yeroo naannichaa deeggaran gidduutti waldhabdee fi manneen namoonni 5 miidhamu gabaafamuu hordofee sodaan cimee akka itti fufees dhagahameera. Kantiibaan magaalaa Addagiraat garee TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu muudamee Raadaa'ii Gabra Egzaabiheer kantiibaa bulchiinsa yerootiin muudamee erga hojiirraa ka'ee booda magaalattii keessatti hojii eegaluu isaa gabaasne kan dura bahee kan agarsiise yommuu ta'u pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti kennaniin gareewwan TPLF fudhatama seeraa hin qabnee fi dantaadhaan walitti hidhaman tokko naannicha balaadhaaf saaxilaa jiru jechuun kan himatanii fi itti dabaluun sochiin kun Tigraay gara jeequmsa birootti geessaa jira jechuun sodaa qaban himataniiru. Naannichi waraana biraa keessa seenuu hin qabu jechuun cimsanii kan dubbatan obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo naannichaa hayyamaa fi hirmaannaa mootummaa federaalaatiin kan ijaarame waan ta'eef aangawoonni mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa barbaachisaa ta'e fudhachuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa yeroo ibsa kennanitti qaamolee jeequmsa Tigraay irraa bu'aa argannaa jedhan keessaa tokko mootummaa Eertiriyaati jechuun warra Eertiriyaa simatanii yoo turan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haala yeroo naannichaa ilaalchisee ibsa kaleessa magaalaa Finfinneetti gaazexeessitootaan kennaniif jeequmsa Tigraay keessatti uumame irraa fayyadamaa kan jedhan baay'eedha mootummaan Eertiriyaa kana keessaa akka tokkotti ilaalama jechuun kaasaniiru. Mootummaan Eertiriyaa jalqaba mootummaa federaalaa waliin waldhabdee keessa kan seen erga Piriitooriyaatti waliigaltee mallatteessitee booda kan jedhan pirezidaantichi mootummaan Eertiriyaa waliin nagaa buusna jechuun duguggaa sanyii Eertiriyaa Tigraay irratti raawwatte haaluu miti jechuun kan kaasanidha. Fedhii mootummaa Eertiriyaa yeroo mootummaa federaalaa Itoophiyaa Eertiriyaa irratti wariira gaggeessite jedhanii yaada Tigraayin akka qabbaneessituutti fayyadamuuf carraan cimaan akka uumame yoo amanan ammas namoota keenya waliin gara Finfinneetti qajeeluu danda'u jechuunis dubbateera. Kana malees gareewwan TPLF tokko kanneen naannicha keessatti fudhatamummaa dhabanii fi waraana irraa bu'aa arganna jedhan faayidaa walitti hidhaman qondaaltota waraanaa tokko qabachuudhaan naannicha balaadhaaf saaxilaa jiraachuu kaasaniiru. Sochiin kunis Tigraayin jeequmsa marsaa biraatti geessaa jira jechuun obbo Geetaachoo Raddaa sodaa qaban yoo ibsan kana ilaalchisee mootummaan federaalaa bu'uuraalee waliigaltee Piriitooriyaatiin bulchiinsa yeroo naannichaa hojii isaa akka raawwatu deeggarsa akka taasisu waraana bobbaasee gidduu akka seenus gaafatee ture. Obbo Geetaachoo Raddaa itti dabaluunis naannichatti waraana biraa keessa seenuu akka hin qabne kan kaasanii fi bulchiinsi yeroo kun qaama murtii mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa malu garuu hundaa fudhachuu qaba jechuun kaasaniiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa kaleessa baaseen murni humna Tigraay keessa jiru waliigaltee Piriitooriyaa diiguun naannicha tasgabbii dhabsiisuuf hojjechaa akka jiru akeekkachiisuun mootummaan federaalaa hakkoo hamaa keessa dhufeem hubachuudhaan deeggarsi barbaachisaan akka nuuf godhamuuf jechuun yeroo gaafatanittis dhagahameera. Bulchiinsi naannichaa ibsa isaatiin amajjii 23 bara 2025 irraa kaaseem ajajoonni waraanaa Tigraay tokko dantaa aangoo namoota muraasaa dhugoomsuudhaaf ifatti fonqolcha mootummaa sochii taasisaa akka turanis himeera. Kana hordofee TPLF naannicha keessatti waamicha kallattii fi alkallattii qaama sadaffaa akka gidduu seenu jechuudhaan mormii kan taase yommuu ta'u warri Geetaachoo Raddaa kana kuffaa taasiseera. Obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa kaleessaa yeroo ibsa kennanitti gaafii Maqaleedhaa baqattanii dhuftamoo kan jedhan kan gaafatamaniif baqadhee osoo hin taane Dr. Abiy Ahmed waliin wal argine haasa'uudhaaf jechuunis dubbateera. Kanumaan wal qabatee US fi biyyoonni Awurooppaa gartuun TPLF'n marii muddamaa gidduu isaanii akka furaniif gaafataniiru. Ameerikaa, Biriteenii fi biyyoonni Awurooppaa muddamni garee TPLF lamaan obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu gidduutti uumame naannicha yaaddoo keessa galchaa kan jiru karaa mariitiin akka furamu kan jedhu waamicha yommuu taasisan biyya lixaa kanneen ibsa waloo karaa imbaasii isaaniitiin baasaniin muddamaa fi walgaarreeffannaan amma naannichatti mul'atu kun gara walitti bu'iinsaatti deebi'uu hin qabu jechuun kan bara darbee irraa akka baratanis akeekkachiisaniiru. Muddama kaaba Itoophiyaatti hammaachaa jiru hordofaa jirra.
jirra kan jedhan yommuu ta'u imbaasiiwwan kunneen qaamolee hunduu waliigaltee Piriitooriyaa kabajuu akka qabu waamicha dhiheessaniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu sadaasa bara 2022 akka lakkoofsa faranjootaatti taasifame guutumatti akka deeggaru irra deebiidhaan ni mirkaneessina kan jedhan yommuu ta'u ibsi waloo kun biyyoonni akka Jaarman, Faransaay, Niwuzilaand, Noorweey, Siwiidin, Jaappaan, Siwiizerlaand, Ispeen, Xaaliyaanii fi Ayerlaand biyyoota 24 yaaddoo qaban ibsa baasan kanneen dhageessisan keessaatii kan jalqaba irratti eeramanidha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo ce'umsa Tigraay galeessa magaalaa Finfinneetti naannoo Tigraay keessa jiru ambaasaadarota Ameerikaa, Biriteen, Gamtaa Awurooppaa, Faransaay, Xaaliyaanii fi Jaarmaniitiifis ibsa kan kennan yommuu ta'u sababa rakkoo TPLF keessatti uumameen naannicha keessatti rakkoo nageenyaa fi siyaasaa uumamaa akka jiru ibsa godhaniifii jiru. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu waliigaltee Piriitooriyaa jalatti hundeeffame rakkoo dhalate kanaan laafeera kan jedhan yommuu ta'u guyyoota muraasa dura obbo Geetaachoo Raddaa hooggantoota humnoota Tigraay sadii caasaa isaanii mootummaa diiguudhaaf yaalaa jiran jechuun aangoo irraa ari'uun isaanii ni yaadatama. Walitti bu'iinsi sababa kanaan uumames namoonni nagahaa baay'een kan madaa'an yommuu ta'u bakka buutonni biyyoota lixaarraa deddeebiin Tigraay kan daawwatan yommuu ta'u muddamni jiru akka tasgabbaa'uu fi waliigalteen Piriitooriyaa akka kabajamuuf waamicha taasisaa turaniiru. Ameerikaan ammoo waraana Tigraay lubbuu dhibba hedduu galaafatee akka dhaabu kan godhu keessatti gahee murteessaa kan bahatte yommuu ta'u waldhabdeen TPLF gidduutti aangawoota lamaan isaaniitiin mudateen baatiiwwan darbe kana keessa cimee kan itti fufeedha. Keessattuu dhiheenya kana hanga wal waraansa harkaa fi harkaatti kan gahee fi lammiileen nagaa hedduun madaa'anii fi qe'ee isaanii keessatti akka miidhamanis gabaasni torbaan kana keessa bahaa jiru guutuutti agarsiisa. Baatiiwwan darban keessa garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu aangoo bulchiinsa yeroo naannichaa to'achuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa kan ture yommuu ta'u bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu yaalii kanaan rakkoo tasgabbii dhabiinsaa naannichaatti argamu kan cimsedha jedhee ibsa akeekkachiisaallee muddamichi akka laafuuf muddamichi kun ammoo garee yeroodhaa gara yerootti cimaa akka jiru ibsateetiin ture. Guyyoota darban keessa ammoo aangawoonni humnoota hidhataniin kanneen deeggarsa garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin qaban himamu bakkeewwan garaagaraatti humnootaan dhaabbilee bulchiinsaa to'achuudhaaf yaalii taasisaa akka jiran kan beekamudha. Haaluma kanaan magaalaa Addagiraatitti tokko jedhee kan jalqabe humnaan magaalotaa fi godinoota akkasumas aanaalee garaagaraa fi waajjiroota garaagaraa to'achuun guyyaa kaleessaa haga bulchiinsa magaalaa Maqaleetti kan gahedha. Haalli kunis amma naannicha keessatti walitti bu'iinsi uumuu danda'a jechuun jiraattonni yaaddoo cimaa keessa galuudhaan kan ibsame yommuu ta'u kanneen dandeettii qaban ammoo naannichaa baqachuudhaan gara Finfinnee fi naannolee birootti imaluu jalqabaniiru. Jiraattonni magaalaa fi gandoota akkasumas godinaalee garaagaraa naannoo Tigraay keessa jiraatan guyyaadhaa guyyaatti sodaan isaanii waan dabalameef nyaataa fi wantoota isaan barbaachisan yeroodhaan bitachuus kan jalqaban ture jira. Kanumaan wal qabatee dhiyeenya kana ammoo gara magaalota naannootti argamanii keessattuu naannoo Tigraayin alaatti baqachaa akka jiraniif dargaggootaa fi haawwannis ni mul'atu jechuun gabaasa BBC'n barreesse keessatti eerameera. Keessattuu bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaan durfamoo ajajoota waraanaa humnoota Tigraay dursan keessaa kanneen ijoo jedhaman qondaaltota sadi dhorkuu erga beeksisee booda muddamni naannichatti cimee itti fufeetiin jira. Kibxata darbee waaree booda godina bahaatti sochii aangawoonni waraanaa dursuudhaan bulchiinsa yeroo mormii wal qabatee waajjirri kantiibaa Addagiraat to'annoo bulchiinsa yerootiin ala ta'uun kan ifa ta'e yeroo jalqabaatiif. Kana hordofees walitti bu'iinsa namoota nagahaa fi hidhattoota gidduutti uumamus ta'ee miidhaan qaqqabe jiraachuun kan hin ibsamnee fi guyyaa wiixataa itti gaafatamaa waajjira nagahaa fi tasgabbii godinichaa gara sa'aatii 4tti humnoota nageenyaa garee Dabratsiyooniin deeggaramaniin to'atamuunis himamee ture. Waajjira kantiibaa Addagiraat to'annoo jala oolchuu dhaabanii dhaabni adda bilisummaa uummata Tigraay ofiin jedhu TPLF kun fuula feesbuukii isaanii irratti gammachuu isaanii kan ibsatan yommuu ta'u argameera. Kantiibaan magaalaa Addagiraat ta'uudhaan kan mana mareetiin muudame obbo Radaa'ii Gabra Egzaabeher sababii namoota fakkaatoodhaan muudamanii waajjira fudhatanii tajaajila akka hin kennine taasifamuu tureera jechuun waajjiricha ibsa isaanii to'achuun ibsaniiru. Waraanni Tigraay waggoota lamaa fi dhiiga hedduu dhangalaasee waliigaltee Piriitooriyaatiin xumurame bulchiinsa yeroo Tigraay erga hundeessee booda TPLF pirezidaantii jijjiiruun irra deddeebiidhaan mootummaa federaalaatiif gaafii hedduu dhiheessaa tureera. Kun ammoo mootummaa federaalaa biratti deebii osoo hin argatin kan hafee fi waggaa darbeerraa eegalee ammoo koree giddugaleessaa TPLF gidduutti
coccoolloo hammaateen dura taa'aa fi dura taa'aa itti aanaa paartichaa gidduutti wal qoodinsi kan hammaatee fi gara ijaan wal daawwannaattis gahee ture. Korri TPLF afraffaan akkaan falmisiisaa ture beekamtii boordii filannoo fi hooggantoota paartichaa hedduun kan hin qabne yommuu ta'amu wal qoodinsi hooggantootaa fi miseensonni paartichaaf sababii ijoon kora kana ta'e jechuunis gabaasa keessatti eerameetiin jira. Ajajoonni humnoota Tigraay kora TPLF 14ffaa hagayya darbe gaggeeffameen beekamtii kennuun murtee koraa kanarratti hundaa'uun bulchiinsa yeroo keessatti jijjiiramni hooggansaa akka taasifamaa turan akkasumas akka taasifamuuf waamicha taasisaa kan turan yommuu ta'u gareen TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin jalatti hoogganaman hariiroo isaanii akkaan kan laafe yoo ta'u ji'oota darban burjaajii hamaa keessa seenaa turuun yaadatama. Dabratsiyoon bulchiinsa yeroo akka haaraatti akka hundaa'u irra deddeebiidhaan gaafii kan dhiyeessuu fi akkasumas hanga mootummaa federaalaa gaafachuuttis gahee ture. Gareen Dabratsiyoon kun durfamu kun hanga muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad bira dhufuun qaamaan magaalaa Finfinneetti argamuun marii kana geggeessuutti kan gahe yommuu ta'u naannichatti filannoon geggeeffame bulchiinsa idilee hanga hundaa'utti bulchiinsi yeroo aangoo irra akka turuun ministeerri muummee deebisee fi turuun ni yaadatama. Gaafii seera qabeessummaa TPLF akkuma jirutti ta'ee gurraandhala darbe boordiin filannoo gareen TPLF Dabratsiyooniin durfamu ji'oota sadan itti aananiif sochii siyaasaa kamiyyuu akka hin taasifne jechuun kan dhoorkees sababuma kanaaf akka ta'e ni beekama. Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu magaalaa Finfinnee dhufuudhaan muummicha ministeeraa waliin erga mari'atee booda haalli kan mijoofneef yoo ta'u gara Tigraayitti deebi'uun shira garaagaraa walitti xaxaa akka ture obbo Geetaachoo Raddaa kan addeessan yommuu ta'u kanumaan wal qabate waraana isaanii ijaaruu fi waraanni isaanii akka hin hiikkannee fi kanneen of jajjabeessuudhaan mootummaa bulchiinsa yeroo jedhamuudhaan naannoo Tigraayitti muudame aangoo irraa fonqolchuudhaan bulchiinsa akka qabatanis geggeessaa kan turan sababuma kanaaf jechuun yaadonni garaagaraa ni ka'u. Obbo Geetaachoo Raddaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti ibsa yeroo kennanitti asoosama deebii hin arganne kana mootummaan federaalaa maaliif jidduu akka hin seennee fi maaliif jal'isee akka nu daawwachaa jiru hin beeknu kan jedhan yommuu ta'u oliyyannoon isaanii garuu kanaan dura dhagahame mootummaan federaalaa gidduu isaanii seenee barbaachisaa waan ta'e hunda akka raawwatu kan ta'edha. Kun osoo kanaan jiru kamisa kaleessaa gareen TPLF Geetaachoo Raddaatiin durfamu magaalaa Finfinneetti ibsa yeroo kennutti gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu magaalaa Maqalee seenuudhaan kantiibaa haaraa muuduu irraa hanga Maqalee FM to'achuutti kan gaheessam yeroo wal fakkaataatti ta'uun ni yaadatama. Akka obbo Geetaachoo Raddaa jedhutti gareen Dabratsiyooniin durfamu kun mootummaa Eertiriyaa waliin kan walitti hidhamiinsa qabuu fi Eertiriyaanis fayyadamoo waan taatuuf kana keessatti kallattiidhaan hirmaachaa jirti jechuun dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa rakkoon siyaasaa naannoo Tigraay keessattuu garee TPLF gidduutti uumame kun akkamiin akka itti fufuu yaada keessan koomentii jalatti nu barreessuun dagatinaa.